dargaggeessa dhimma sitii addunyaatti dorgomamaa jiru irratti hirmaachaa jiru waliin turtii kan goonu isinis nu waliin turan affeerraa keenya. Egaa baga nagaan dhuftee beellama keenya kabajjeetu kan asitti argamte. Abdiisaan eenyu kan jedhu irraa ka'eeti. Abdiisaan Abdiisuma jedhan akka aadaa keenyaatitti ani Abdiisaa Bancaa jedhama. Dargaggoodha. Egaa Abdiisaa hojii mee haala barnoota keetiin kaasitii eessatti dhalatee eessatti guddattee haala barnoota kan dhaladhee guddadhe godina Arsii Lixaati. Kan dhaladhe aanaa Sabootitti, kan guddadhe aanaa Dodolaatitti. Barnoota koo aanota lamaan kana keessatti jalqabee xumuree haayiskuulii kan koo preparaatorii aanaa Dodolaa magaalaa Dodolaatti xumureen barnoota sadarkaa lammaffaa gara yuunivarsiitii Haramaatti barnoota saayinsii fi teekinooloojiitiin deeme. Dhumarratti barnoota koo information teekinooloojiidhaan Haramaa yuunivarsiitii irraa bara 2013 xumureen ba'e. Kun digirii jalqabaa kan Haramaa yuunivarsiitii. Akkamiin deeggarsi keessattuu kan deeggarsi maatiidhaan si godhamudha. Akka ijoollee baadiyyaa kamiitiif haalli itti dhaladhe haalli itti guddadhe baadiyyaa keessa akkuma ta'e ijoollee tikseeti abbaan kan koo tikfatee bulaadha horii hedduu qabu horii kana tiksaan guddadhe umriin koo yeroo barnootaaf ga'utti umrii waggaa 6tiin gara mana barnootaa akka deemu ergame mana barnootaa erga deeme hanga kutaa 6 achuma maatii koo bira qaradheen kutaa 7 irraa kaaseen gara magaalaa ergame obboleessi kan koo akka abbaatti na cinaa dhaabattu waan jiruuf inni yeroo san barnoota xumuree gara magaalaa Finfinnee kan itti waan dhufeeruuf barnootaaf haala naa mijeessu nama duraa ture. Achirraan darbee immoo hanqotisuu waan ta'eef maatiin kan koo hedduu waan qabaniif gara barnootaa waan ta'an barbaadu naa guutuudhaaf fedhiin isaanii jechuudha. Haaluma kanaan ammoo maal hojjechaa jirtu? Maalirra jirta? Erga barnoota xumuree akkuma dhufeen dhaabbanni USA tokko sooftiweer kaampaniidha. Profaayilii kan akkuma eebbifamanii fudhatanii affeeranii turanii. Isaan bira deemeen hojii ogummaadha. Eegalee hojii ogummaa jechuun hojii wanta barattan. Yeroo baay'ee biyya kana keessatti wanta tokko barattee hojii hojjettu biraa ta'uu danda'a. Haa ta'u anummoo ogummaa kan qoorratti affeerame. Iddoo biraa mindaa guddaan odoo hojjechaa jiru isaan immoo minda xiqqoon na yaamanii jennaan ogummaa kan turte dura bakka sanatti waan deemin dura eessa kana hojjaa akkuma dhufeen daandiin manni barumsa daandii boruu tokko siistema adimiinii irra na fudhatee siistema adimiinii ogummaa wanta ekspiriyeensii waan barbaaduuf akka ilaaluutti ture yeroo sana. Dhaggeeffata keenyaaf akka ifa ta'utti siistema adimiin jechuun dhaggeeffata keenyaaf akka ifa ta'e jettumii maal jechuudha? Siistema adimiin jechaan yeroo ammaa hojii hedduu koompitaraan hojjetama. Hojii koompitaraan hojjetamu kana kan namni hojjettoonni waajjira keessaa waajjira garaagaraa itti hojjetan kana nama duuba taa'ee to'atudha. Siistema adiministireeshinii wanta nama koompitara san namni dura taa'ee itti hojjetu san nama dugda duuba taa'ee to'atudha. Adiministireeshinii jechuudha. Isarra duraan hojjechaa jiru dhaabbanni Ameerikaa kun naa bilbilaa nu bira yoo dhufte sooftiweerii divilooppii gootaa nuti dhaabbata Ameerikaatti sooftiweerota garaagaraa hojjennaa waan ta'eef nu bira koottu naan jedhanii sooftiweerota kana yoo isaan bira deemee manaajara isaanii dubbisu mindaan isaan naa kafaluuf jedhan xiqqaadha. Mindaa xiqqaa kana akkamitti hojjedha jennaan Itoophiyaa keessatti isin barnoota akka barattan yooriidhaan ogummaa nuti irraa barbaannu hin qabdanii. Nuti immoo ogeessa si goonee kaanee mindaa gaarii si kafallaa naan jedhan. San booda immoo galeen maatiidhaan mari'adhe obboleessa ammasiin jedhu kana qaba. Asii immoo mindaa guddaa argadhaa mana barnootatti jiran keessa jiru. Gara kaan immoo mindaan jiru xiqqaadha. Jalaa galee mariisifnaan ani bakkuma duraatitti eeba mindaan kan kootiif jedhee san booda ani mindaa sii kafala jedhee diraazarii ani sii kafala bakka si hanqatu ani itti guuta jedhee achi deemi bakka ogummaa sana yaa. Bakka dhaabbaticha maal yuuniin jette? Yuunaayitid dhaabbata Ameerikaati. Dhaabbata Ameerikaati. Mariitaa teekinooloojis jedhama. Dhaabbanni sun amma Keeniyaa jirallee. Wajjiin deemta fakkeenya isaan gara sumuuf godhanii amma yeroo ammaa isaan wajjiin erga yeroo muraasa hojjedhee booda isaan xiqqoonni Turtii yeroo san 3G illee ture Finfinnee keessa gara
neetworkiin kun rakkisu piroojeektii asitti hojjetamee jedhe fa'aa dhaabbata Ameerikaatiif waan dhiyeessaniif piroojeektii yeroo isaan dhiyeessu barbaadu fakkiin rakkisaa saniif jecha muuf gochuu yaada jedhu isaan yeroo kaasanitti anillee dhaabbadhee yaade haaluma saniin amma gara dhaabbata Itiyoo Telekoom dhufe. Maal qabdachi keessatti amma dhaabbata? Yeroo san junior software developer ture. Junior software developer jechuun wanta xiqqaa naa kenna. Waan xiqqoo naa laata. Waan kana hojjedhu naan jedha. Daqiiqaa 15tti hojjedhu naan jedha. By the way jireenya kan kootiif ammallee na jijjiiree wanti hin jedhu. Daqiiqaa 15tti waan kana fidinaan. Daqiiqaa 16 yoo ta'e raja dhufee waa'ee waan miniiti naan jedha. Daqiiqaan tokko dabartee naan jedha. Daqiiqaan tokko dabarte jechaan gaafii keessa seena. Dhibee na gaafa. Yoo sin dhibin immoo daqiiqaa 15 san fite naan. Yeroo si kennamte xumursiin jechuu isaati. Yeroo kan koo ammallee fayyadamee waa hojjechuuf xaaru kan sirraa bara. Haala akkasiitiin amma gara Itiyoo Telekoom. Haa ta'u achiin alatti wantoonni hojjedhu hedduun jijjiiru. Hooma siin jedhu sa'aatii tirfii qabu fayyadamee wantoonni garaagaraa wanti hojjedhu. Mee amma isaatti keessa mee akka Abdiisaan hojii dabalata biraattis irratti akka hojii beeksisuu keessatti mee waan adda hojjetanii keessaa kaasuu dandeessaa? Jalqaba dhimma afaan Oromoo irratti hojjechaa ture. Dhimma afaan Oromoo afaan teekinooloojii haa goonu waan jedhu irratti dhimma kanaan dhaabbanni aadaa fi turizimii Oromiyaa fa'aa even yuunivarsiitii Finfinnee fa'aa qophiisinadhanii namni hedduun jajjabeessaa turani. Afaan kana irratti sooftiweerota hedduu hojjedheera. Appilikeeshinoota hedduu hojjedheera. Fakkeenyaaf appilikeeshinii moobaayilaa seerluga afaan Oromoo jira, baacoon jira, ciigoon jira, afoolli jira. Hedduudha lakkaa'uun illee ulfaatuu danda'a. Even nootii irratti qabannu illee hojjedheera. Even ammallee baay'ee hojjechaa jechoota hayyootaa fa'aatu jira akka ittiin beekamtii uummata keenya bira qabate. Kuni amma hojiirra uleem hawaasa qabeera. Google Play irra jira. Namni hunduu daawunlood godhatee nama hedduun nama balbala fayyadamaadha. Kun deeggarsa eenyuutiin kan amma kana karaa deeggarsa actually namni duubaan dhaabbatee baajataan ramadee waan kana hojjedhu jedhan jiru. Ka'umsa kootiin hojjedha. Sa'aatii hojii mootummaa hojjedhee galuuf qabee sa'aatii hafan sa'aatii rafu qaba. Sa'aatii rafu sa'aatii murtaa'aa irraa kan hafetti waa hojjechuudha kaa'uun kan qabu. Ayyaana kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya turtii nuti dargaggoo Abdiisaa waliin gochaa jirru irraa beekumsa guddaa akka argattan abdachaa hamma immoo mee sirba tokko sin affeerreetu itti deebinaa nu waliin tura. Yaa obboleessa koo sittiin himaa addi garii namaan deema finda gatiin xiqqa jirtu imaammaddu gara guddinaatti. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu masuufumarraa fagaadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu masuufumarraa fagaadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu masuufumarraa fagaadhu. Yaa obboleeyya koo xiqqaadhaa fi guddaa wabiin jireenya fuulduraa barumsaa dhabuun qalbii kaara ga'umsaa fira lagachisee diinaaf si bobaasaa dagatinaa barnoota yoo baranne yoo hojjanne tabba baanaan komsaa qabeenya keenyaan dhiftee furannaa. Yoo hojjanne yoo baranne tabba baanaan komsaa qabeenya keenyaan dhiftee furannaa. Yoo baranne yoo hojjanne tabba baanaan iftarree saba keenyaaf dirmannaa hawwii teenya maraa ifiif mirkaneeffannaa iftarree saba keenyaaf dirmannaa hawwii teenya maraa ifiif mirkaneeffannaa iftarree saba keenyaaf dirmannaa hawwii teenya maraa ifiif mirkaneeffannaa
mirkaneeffannaa. Yaa obboleessa koo sittiin himaa har'i garii namaan deema ifin daagatiin bakka jirtu imaammadhu gara guddinaatti. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu maslufumarraa fagaadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu maslufumarraa fagaadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu maslufumarraa fagaadhu. Yaa obboleeyyan koo xiqqaadhaa fi guddaan wabiin jireenya fuulduraa barumsaa dhabuun qalbii qaaratoomsaay fira lagachiisee diinaaf si bobbaasaay ifin dagatinaa barnootaa jabeessaa. Baay'ee walitti deebinee irraa Abdiisaa hamma akka Itiyoo Telekoom keessa hojjechaa jirtudha kanatti nu kaastee maali gaheen kee dhaabbata kana keessatti? Gaheen kan koo customer supportidha. Nama gargaaruun natti tola uumama kootiin. Waan danda'uun yeroo kamuu nama kamiinuu gargaaree natti tola. Firoonta ofiisii irra jira. Uummata keenya afaan Oromootiin tajaajilaa jechuudha. Dhaabbata kan kootii fi appilikeeshinii tokko hojjeteen ture. Appilikeeshinii hojjetee xumuruudhaaf yeroo jedhutti xiqqoo sababa taane karaa deemee appilikeeshinii jedhuun xumuramee jira. Ammallee wanti biraa wanti gaafa yaadatamu waan gaarii ta'e waan tokko jechuun kun. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya turtiin nuti dargaggoo Abdiisaa waliin goone kan kutaa tokkoffaa asumatti xumurameera. Kan kutaa lammaffaa torban qabannee walitti deebina. Qophicha qindeessee kan isin dhiyeesse ana Gammachuu Beekumaati. Horaa bulaa.